Ashama harka fuunee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota YouTube Adam Enda Samrii akkuma jirtanitti salaamtaan tiyya ta'uun irraa maddite isin haadha qabdu isiniin jecha aan obboleessi keessan isin jaalladha hunda keessan iyyuu. So anis nagayaa burcuqqoon kiyyas nagayaa har'a bunni hin jiru nus kaaffee dhugaa jira. Xiqqoo rafuu waan barbaaduuf haga kafiif waan salphaa dhugaa jira. Bunni hirriba na dhorga guyyaa rafuu hin barbaanne qofaan dhugaa. Har'a maa dhufe isinitti fakkaate idea harawaa miti video kaleessa dalagee tokko irratti namoonni muraasni keessan na dubbisaa turani namoonni komentii irratti illee na kennaa turan ni jiru komentii namoonni keessan na dubbisantu baay'eetu jira jechuudha maaliif obboleettii teenya irratti akkasitti kolfitee warroonni jedhan ni jiru habibi ani isin jaaladha hunda keessanuu habibti hunda keessanuu isin jaaladha obboleeyyantii so ani dhimma obboleettii teenyaatiin miti kan kolfisiise yeroo tokko bar haasofni ilma namaatis si kolfisiisa kana beekuu qabda kanaaf maa kolfite warri jettaniif ani isitti gammadee yookaan saniifi miti ka kolfe dhimma nama kolfisiisu yoo ta'e dirqama kolfaa haasofta baay'ee waan tokko beekuu qabda viidiyoo kaleessaa irratti ani balleessaa hin balleessin inumaayyuu daawwaa godhe isin daawwaa akkaataa tokko qofatti fudhattan isin galee maybe I don't know daawwaan akkaataa hedduutti kennama waan gaariitti yoo nama ajajje wanti kun gaariidha jettee yoo ilma namaa ajajje daawwaadha kanaaf ani dhimma gabbaraatiin wal qabateeti wanti viidiyoo san dalage akka shabaabni kenna gara fuudhaa deemuu fi kana dhaamsa kanaan dabarsee jechuudha namoonni hedduu keessan naa barreessi namoonni muraasni keessan naa barreessitanii warroonni garee gabbaraa baay'ee dallantanii jirtu hin dallanina ani isin dallansiisuuf miti warroonni immoo gabbarri hin dabbaraa akkasitti waan warri jettan thank you Adam Habibi ulfaadhu galatoomii warri naan jettan illee ni jirtu an kolfii amala natti ta'e kolfuu kanan jaalladha sesseeqatu kana jaalladha kolfuun sunnaa waan ta'eef faa kolfaa waan biraatti miti so homaa waan balleessin qabu bar yaada keessan dhuftanii na gaafatuun keessan thank you ulfaadha akkanatti barbaachisaa jechuudha asumaan namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan like share subscribe gootanii family kiyya taatanii video dhan arma dura taree fi amma boodaas argatuu ni dandeettanii by the way waan tokko beekuu wanni qabdan addunyaa kana irratti waa lama qofa jira wanti akkana yoo isin jedhu maal isin fakkaata wanti lama wajji deema dhiira dubartii jiraachuu du'uu argachuu dhabuu kufuu ka'uu balleessuu tolchuu akkanatti wantoonni lama wajji deemaa jechuudha addunyaa kanarratti wanti ati beekuu qabdu waan gaarii yoo dalayde nama si arrabsuu dhabdu waan badaas yoo dalayde nama si deeggaru dhabdu wanti lamaan kun akkana so faallaa walii qaba wanti hunduu jechuudha kanaaf namoonni gara biraatti fudhatan dogongortanii jirtan ani waan biraa hin dubbanne obboleessi keessan Adam maal dubbadhe waa'ee obboleettii teenyaa kolfuun kiyya yoo balleessaa ta'e afoon ani maaliif kolfitaa hojjetan anaa miti abbichi gaafatamee kolfee ture kana qofaami kolfaa dhageeffataa turanii waan nama kolfisiisu yoo ta'e bar kolfuun dirqama booyuu qaba moo sila isin booyitii kiyya barbaaddan abadan isin booyuu rabbi nan booyichisee haaduu inni eeke inda gadhe immoo namoonni tokko immoo maaliif harka bitaatiin dhuyidaa warri jettanii jirtu kun harka bitaatii miti viidiyoon waan natti as garagalee jiru harka bitaa isinitti fakkaata harka mirgaatiin maal bunuma kana dhugaa ooltaa waanuma kana warra jettanii farsoo dhuguun naan eeyyamamne farsoo dhuguu hin danda'u soorii maaleesh bakka sanitti irra naa tara osoo farsoo dhuguun naa eeyyamamne dhugaa naan eeyyamamne kanumaaf nus kaaffee fi buna kiyya korkorsa maarree ani jechoota kiyya keessatti yoo isin mufachiise dhiifama ani gama kiyyaan daawwadhaa yuuqaan godhe akkanatti fakkaatutti waa'ee viidiyoo of duuba deebitanii namoonni dhageeffachuu ni dandeettanii akka ofii barbaaddan qofatti hin dhageeffatina waan tokko akka ofii barbaadde qofatti yoo ka dhageeffattu taate really dogongoraadhaati yaada namichi sun dubbate namni sun maal jechuu barbaade ka jedhu beekuun dirqamaa jechuudha amma fakkeenyaaf namni tokko Adam saree kiyya naan jedhe namni kun sareetti na qixxeesseetiin jedhu maaliif jennaan naannoo tokkotti namni nama itti dhiyaatu nama jaalatu tokko saree kiyya waliin jedha so namni sun ana sareetti na qixxeesse jedheetiin hin ilaalu akka ofii barbaadde qofatti hin dhageeffatin isin jechuu barbaada obboleettii tiyaatistas keessan na laaltu waan tokko akka ofii barbaadde qofatti hin dhageeffatin akka waan namni sun jechuu barbaade dhaamsa namichi sun jechuu barbaade keessatti ilaali keessatti dhageeffadhu yoo isinitti balleesse dhiifama ammas irra deebi'ee namoonni YouTube channel kiyyaaf haaraa taatan subscribe godha ida namoota hedduu subscribe godhe thank you galatooma
isin jaalladha dhugaa rabbii ani takkaa nama jibbeen beeku nama wal caalsiseen beeku uumaa kiyya kana namoonni hedduu ragaa akkanaa baatan abdii qaba. Hundaafuu aayidiyaa irratti dalagamuu qabu waan ta'eef irratti dalagi. Maybe waa'ee san kaasee mucayyoo san kaasee dalaguun kiyya balleessaa ta'uu ni mala. Maaliif aayidiichi akkanumatti fudhattee waa'ee gabbaraa hin dalagin jechuun keessaniin oolu. Dhimmichi xiqqoo dhimma fanii waan ta'eef dhimma nama kolfisiisu waan ta'eef kanaaf isa filadhe malee waan biraatii miti. Isillee rabbi jireenya gaarii isii haa jiraachisu. Hunda isaaniitu rabbi jireenya gaarii haa jiraachisu. Wallahi an takka badaa yaadee dalagee hin beeku. Namoonni aayidiyaa waan akkanaa irratti dalagee dhimma jaalalaa irratti dalagee kanaan jedhu jira keessa na dubbisee namoonni tokko immoo maaliif daawwaa hin dalagne waraanaan jedhu jira. Baay'ee daawwan dirqama kallattii tokko qofaanii miti kan godhamuu qabu. Kallattii hedduun godhama. Nama tokko waan badarraa yoo dhorgite waan gaariitti yoo ajajje daawwaadha. Ana na hin laalina ana akkaataa uffannaa kiyyaa akkaataa jireenya kiyyaa na hin laalina. Ani waan ofii godhu malee godhaa isin hin jedhu. Fakkeenya anniin salaati yoo isin jedhe waan ofii salaatuuf isin jedha. Saniin alatti Adam Asbee yaa jamaa salaanni akka qadaa isin irratti hin taane salaataa yoo ka isin hin jedhu taate maal salaata nu gorsita teetifuu akkaataan uffannaa keetii akkana yoo kanaan jettan taate dogongortanii jirtan. Akka fedhees ta'u akka fedhees uffadhu salaata kiyya hin dhiisu jechuudha. Akkana isin hin jedhu immoo karaa sunnaan ala uffadhaa jechuu kiyyaa miti. Ammallee irra deebi'ee salaata keessan irratti jabaadha. Asumaan hundumaa dhaamsa dabarfadha. So gara badaatti na harkaa hin fudhatina. Waan ani isiniin haasa'u mucaan kun maal jechuu barbaade? Yoo mucallee jechuu isin dabbare namichi qaallichi kun maal haasa'uu barbaade? Qaallichi illee hiika bira qaba naannoo biraatti. Gara uummata akka isin jalaa baanu dadhabne sila. Yoo waan kaan haasa'u kaan akkanumatti keessa harkiftanii baaftanii waan namni haasa'u. So isin jaalladha. Ammallee irra deebi'ee namoonni YouTube chaanaalii kiyyaa faaraa taatan subscribe godhaa. Yoo isinitti balleesse dhiifama. Viidiyoo san tolchaa irra deebi'aatii caqafadhaa. Dhageeffadhaa mee irra deebi'aatii. Ilamu rakkoon keessan guddaan maal isinitti fakkaata? Paartii muree ta'an kolfu FB irra kaa'ee liinkii isii jala kaa'ee isii san qofa caqafattanii maaliif itti kolfitaa jettan? Liinkii san tuqe erga jedhamtee liinkii san keessa tuqxee dhaamsi guddaan achi keessatti taree maal inni jettee guutuu isaa erga caqafatteen booda osoo nakumattee weel sitti mufadhu. Kanaaf guutuu isaa dhageeffadha. Liinkii keessa yeroo ani paartii muraasa irraa mureetiin Facebook irra kaa'ee liinkii isaa jala kaa'u paartii madhageette san qofa fudhattee dallantee keessa dhuftee maaliif kolfiisha maaliif akkana taatan naamni jedhee liinkii keessa seenitii dhaamsa isaa guutuu fudhadhu. San booda akka barbaaddeetti na komadhu akka barbaaddeetti na abaare. Yoo balleessaa qabe dhiifama si gaafadha. Amma fakkeenya maa kolfita warri jettaniif booyuu qabaaree booyaa dubbatuu qabaa. Osoo immoo kolfuu baadhee seeqataa haasa'ellee maa seeqataa jetta. Seequun immoo sunnaadha. Mee garamitti isin qabanna garamitti isin jalaa baana. Hundaafuu amma namoonni YouTube chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaati. Viidiyoodhaan kiyya ka arma dura tarii fi amma booda dhufus na hordofaa isiniin jedha. Isin jaaladha irra deebi'ee. Maaliif nu jaalatta jettanii namoota na gaafatanii rabbiif jecha isin jaaladha waan biraati miti. Daangaa walitti hin qabnu. Maal irratti wal geennaa maal irratti wal jibbina. Asumaan namoonni waa'ee obboleessa keenyaa dhukkubuu namoonni na gaafataa jirtan obboleessi keenya alhamdulillah homaan jedhu akka gaarii jira rabbiin galanni haa ga'u kaleessarra har'a wayyaa har'arra immoo boruu wayya jennee abdii qabna. Du'aa hin bira dhaabbadha isin hundaa isin jaalladha ammallee wanti irra deebi'ee isin dhaamu kana hin dagatinaa hundi keessanuu. Kana abadan hin dagatinaa akka fiites jiraadhu akka barbaaddes jiraadhu amaanaa hin taatu waan hin dagatinaa. Isin jaalladha yeroo biraa bal'inaan walitti deebinaa namoonni YouTube chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe gootanii bifa salphaa ta'een viidiyoodhaan arma dura tareef Ramadaanni kun yoo ba'e biizinillee waan babbareedanii dalaynaa amma Ramadaanni illee nu qabee dadhabbiin nutti jira dalaguu hin dandeenyu. Kanaaf isinirraa duubatti dheerannee maaliif viidiyoo guyyaa guyyaan gadi hin dhiifne warri jettanis ni jirtu. Inshaallah gadi dhiisama kana shakkii hin qabaatina. Viidiyoo babbareeda waan irratti dalagnu aayidiyaa babbareeda nuu kenna san qofaa miti. Namoota waan tokko wantoota biyya Arabaa kana irratti maaltu akka dalagamuu qabu baay'isnee isinirraa barbaanna. Baatii Ramadaanaa booda immoo namoota qaamaan fideetiniin YouTube kiyya kana irratti dhiyeessuu barbaadutu jira. Namoota
silaa dhageeffatamuu qaban namoota barumsa namni irraa fudhata jedhee yaadu ramadaana kana booda namoota hedduu fidee dhufa. Namoonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godha. Shamarranis ni fida YouTube kanarratti shamarran fidee shamarran sanirraa interview waan tokko gaafadha. Shamarran san keessatti uf argattan jedhee abdii qaba. Isin warra shamarraniitis akkasumas warra dhiiraa fidee namoota YouTube kanarratti dhiyeessee waan tokko seenaa isaaniitirraa gaafii waan tokko gaafatu barbaada. Isaanirra illee warri dhiiraa waa hedduu fudhattan jedhee yaada qaba. Hundaafuu galatooma namoonni YouTube chaanaalii kiyyaaf haaraa taatan ammallee irra deebi'ee subscribe godhaati. Viidiyoo kaleessaatis tolchaa dhageeffadha. Irra deebi'aa dhageeffadha. San booda na komadha. Yoo isinitti balleesse dhiifama guddaa isin gaafadha. Subscribe gochuun irraanfatina. Bye bye. Bakka jirtanitti nagaa ta'a.